Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin aaga hojjechaa qophiin keenya qaroo qarree jedhu torbii sa'aatii isaa eeggatee jalqabee jira. Egaa akkuma isin argaa jirtan guyyaa har'aa lakkuulee waliin dhaqaniin an argamee jiru. Koolitii fi kooliin jedhamu koolitii eenyu akka ta'e kooliin ammoo eenyu akka ta'e kan walumaan ilaallu ta'a. Agat xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Gama ogummaa kaameeraan ammoo Daawwit Tashoomee nu faana turaa turtii gaarii nu waliin qabaadha. Tole as mana keessanitti na affeertanii afkaafi kootiif eeyyamamoo ta'uu keessanii fi maqaa GMN galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Isinillee guddaa galatoomaa. Mee jalqaba irratti isin walii daawwattoota keenya waliin hin barsiisin dura eenyutu dursa garaa bahee hangafa irraa eegaluuf? Isheedha. Kooliin jedheera. Kooliin eenyudha? Kooliin immoo eenyudha? Mee wal baraa jalqaba daawwattoota keenya faana. Tole ani Koolit Maatiyuus jedhama. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti dhalannee guddannee amma immoo hojii diizaayinii hojjechuu irratti argamna. Tole diizaayinar Koolit Maatiyuus jedhama. Akkuma isheen jette iddoo tokkotti dhalannee guddannee as jirra jechuudha. Tole Koolit mee hojiin akkamii? Hojiin baay'ee bareedaadha. Haala gaarii irratti argamna. Koolitii fi kooliin lakkuulee taatanii dhalachuu keessanii fi mee miira akkamiitu isinitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuuf baay'ee miira gammachuutu nutti dhaga'ama. Jechuun gammachuu madha bakka yeroo hundumaa wal bira jiraachuu keenyatti baay'ee gammadoodha. Tole mee addunyaa hojii kanatti ergi dhuftanii hagam turtaniittu? Amma waggaa tokko dabarree jirra. Waggaa tokkoof gara ji'a 3 wayii geenye jirra. Maamilli isinii baree? Baay'ee baraniireeyyee. Baay'ee namatti tolaa. Ofii keessaniin hojjettu natti fakkaata hojii kana. Barumsaan immoo shaakala keessadha kan isin fiddan. Egaan abbaan keenya uffata hojjetaa durumaa kaasee isa biraa muuxannoo baay'ee horachaa dhufneerra. Fedhii keenya immoo waan ta'eef barumsaan deeggaruus barbaanneerra. Kanaaf barannee muuxannoo qabnu sana dabalannee muuxannoo fi barumsa gaafa walitti dabalannu hojii kanaaf gahee guddaa akka taphannu nu godhee jira. Egaa akkuma argaa jiru manni keessan guutuudha. Jalqaba irratti gaafa eegaltanii fi amma akkam jijjiirama qabaa baajata akkamii immoo isinitti fudhatte gaafa eegaltan? Dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaaf ammarra baay'ee garaagarummaa guddaatu jira. Yeroo jalqabne tu argitee ta'e uffata tokko keessa keenya turre irraa jalaan gugguutaa dhufne. Jechuun baajata baay'ee jalqaba irratti irrumaa jalaan gugguutaa waan deemneef jalqaba irratti amma kanatti baajata guddaa nu gaafanne irrumaa jalaan akka kanatti guutee jechuudha. Tole egaa gaafa addunyaa hojii kana keessa seenanii yookaan hiriyaa yookaan maatiidha kan gahee taphatu gama baajataatiin maatii moo yoo hiriyaa qabattan immoo hiriyaa keessatti isin bukkee dhaabatee moo akkamitti addunyaa hojii kana keessa seentan? Hojii kanatti seenuudhaaf yaadaan maatiin baay'ee nu deeggaranii akkasumallee maallaqallee maatiin nu gargaaranii jiru. Bakka hanqatiitti immoo nama dhuunfaarraa gaafannee liqeeffanneedha hojii kanatti kan seenne. Gargaarsi maatiis bukkee jira. Akkasuma liqii nuti liqeeffanneen illee walii wajjin taasisneetu gara hojii kanaatti seennee jechuudha. Yeroo baay'ee egaa uffanni aadaa kan ganamaan jira. Akkasumallee bifa ammayyaa'aadhaan akkaataa maamilli filateedhaan kan hojjettan. Yeroo kana uffata aadaa kan ganamaa sana moo uffata ammayyaawaa sanatu aadaa Oromoo beeksisuu keessatti shoora taphata? Dhugaa dubbachuu fi uffanni aadaa tokko mul'isee diizaayinii ta'ee hojjetamnaanis uffata aadaa hin mul'isa. Nuunis akka nuti hojjennutti yeroo baay'ee uffata aadaa ammayyaa sin hojjenna. Aadaan ni ganamaa duruma jiru gaafa irraa fuunee kan ammayyaatti mannee hojjennu uummati keenyas baay'ee majaallatee aadaa isaa akka mul'isutti itti gammadee fayyadama jechuudha. Tole gara keettan deebi'a. Yeroo baay'ee uffanni aadaa gaafa diizaayin ta'u
xiqqoo gara hawaasaatti gaafa finnu dhiibbaa uumuu danda'a. Ofii keessanii hojjettaniitu hin taane maamilli isin ajajate uffata xiqqoo hawaasa keessaa ba'e kana hawaasi yoo isin ajajate maamilli keessa yoo isin ajajate hin hojjettu yoo hojjettan immoo dhiibbaa akkamii saba Oromoo irratti fidattee yaaddaati? Aga danda'ametti nuti wanta safuu Oromoo tuqu hojjechuu irraa of qusannaa. Design haa goonu iyyuu malee uffata aadaa kastamariin keenyatti gammadu dhiyeessuufidha kan nuti hojjennu. Namni keenyas amma kanatti uffata keessaa ba'ee safuu Oromoo tuqus kastamarii nama ammaatiin ajajatee hin jiru. Gara fuulduraattis utuu nu ajajatanii immoo haala aadaa Oromoon tuqnee safuu Oromootti hin buuneedhaani haala kastamariin keenyatti gammaduudhaanis hojjechuuf yaalla. Tole mee gara jireenya dhuunfaa keessan isin deebisa. Isin adda baasuun baay'ee ulfaata. Namoonni gaa umurii dargaggummaa keessadha kan isin jirtanii namoonni gaa ilaaf isin barbaaduu danda'u. Mee isa kanarratti namoonni adda isin baasuudhaaf rakkatanii? Dhugaa dubbachuuf namoonni baay'ee rakkatanis jiru. Kan immoo nu beekan jiru. Keessumattuu yeroo tokko lamaan keessaniin jaalladhee edee namni nu gaafatee jira. Waan akkasii mudatu lamaan keessan gatiin addan baasnee fi lamaan keessaniin fuudhallee namni nuun jedhee jira. Sanarratti maal deebistanii? Yeroo tokko namni qoosaafis jedhu jira garaa masaarra namni yaadii jedhus jira. Nuti immoo haaluma aadaa keenyaanis wal qabate waan akkasii amma kanatti waan hin eeyyamneef. Obbolaa lamaan gaanitti yaadin beeknu ilaalcha namni qabu garaagaridha. Nuti immoo aadaan keenyas nuuf hin eeyyamu safuu keessas hin jiru waan ta'eef amantaa keenyas nagatii hin eeyyamneef dinnee jechuudha. Sirriidha aadaan amantaan waan sabni nuti keessa jirru iyyuu nama akkas fuudhuu hin eeyyamu. Dur abbootiin keenya waan akka sanyii jedhamu kan hin qabu natti fakkaata fuudhanii ergi ka'anii illee kan deemmatu jedhamu wayiidha. Sanyii Talee gama barnootaatiin hagam deemtaniitu isa jedhu irratti? Gama barnootaan amma kutaa 12tti barannee qabxiin illee nu deebi'ee garuu fedhii keenya gara dizaayinerummaa waan ta'eef dizaayinerii hojjechaa barachuu hin dandeenya jennee wal amansiisnee gara dizaayiniitti dhufnee kutaa 12tti dhaabne jechuudha. Egaa qophiin keenya qophii qaroo qarriiti. Mee akka mootummaa akka maatii eeguurra hojii dhuunfaa ofii qabaatanii haa xinnaattu akka ofiitiin baanii galuu kan jedhu irratti dargaggootaafis ergaa akkamii dabarsuu dandeessisu? Ergaa nuti dabarsuu barbaannu bara kana jireenyi ulfaata. Maatii qofatti hirkachuunis akkasumatti hojii dhabduu ta'anii nama hojiin qabne ta'anii turuurras bara kana namni muuxannoo qabuun kennaa qabuun hojii dhuunfaa isaatiif tattaafateeti milkaa'uu danda'a. Namni milkaa'uudhaaf dirqama qarshii qabaachuun qabu. Namni mul'ata qabaatee kaayyoo qabaatee jennaan gara mul'ata isaatiitti dhufee hojjetee jijjiiramuu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu harka maatii eeggachuurraa harka nama kan biraa harka mootummaas eeggachuurraa amma dandeenye tattaafatee gara mul'ata isaa hojii dhuunfaa isaatu hojjetee gaariidha jennee yaadna. Tole baay'ee namatti tola. Mee garaagarummaa hojii mootummaa fi hojii dhuunfaa ofii gidduu jiru mi'aafummaa gamnuu mootummaa wajjin walitti deebisuuf rakkoon hin jiru. Mootummaan nu dhufeera jedhee mana barannaa akka isaanii eegnaa waan ta'eef rakkoon hin jiru sayyaatti. Innummaa sirriidha. Dhugaa dubbachuu fi kan akka hojii dhuunfaan jiru jedhee yaada akka kootti birriyaatti ji'aanii teessee eeggattu torbeetti guyyaatti wanta ati argattu gaafa isa kan ji'aatti herregamu baay'ee kan hojii dhuunfaa wayyaa garaagarummaan hojii mootummaa fi hojii dhuunfaa gidduu jiru baay'ee guddaadha. Hojii dhuunfaadha. Nuti keenya akka beeknu hojii dhuunfaadha kan caalu. Hojiin immoo xinnaatus guddatus kan dhuunfaa baay'ee gaariidha. Jechuun waanuma argatteen irratti oolta. Garuu amma ji'aatti eeggatte taanaan yoo harroo farkaa dhabdee liqii deemtaa agabuullee buluu dandeessa majii kee ga'utti. Kanaaf hojii dhuunfaan baay'ee gaariidha jennee yaadna akka keenyatti.
Quality calling mee isin maatii keessanii fi ijoollee akkamiiti mee? Sirraa jalqabu? Tolee, akkaataa isaan maatiin keenyatti nu guddisanis hawaasni nuti keessatti guddannes maatii keenyaaf ijoollee gaarii akka taanu nu godheera. Keessattuu ijoollummaa keenyatti haati keenya baay'ee nu adabdi. Nu garafti. Isin sun yeroo ijoollummaa si aarsaa har'a geesse gaafa yaaddu garuu si qajeelchaa karaa sitti agarsiisa. Adabbii maatii jalatti kan guddanne seera maatiidhaan bullee ijoollee gaariidha jennee mayyaanna. Sa'aatii sana baay'ee namatti dhaga'ama. Adeemsa keessa immoo bakki jireenyaa murteessaa dhaga'amu kan nuti jirru Finfinnee keessa. Haalota tokko wal bira qabnee gaafa ilaallu kan akka reeffamaa guddachuu jiru maatiin keessattuu baay'ee murteessaadha. Dhugaa dubbachuuf hammarra gaafa teenyu baay'ee galateeffanna jechuun yeroo sana nu adabuu isaaniitti keessumaa harmeen keenya nu gorsiti, nu dheekkamti, nu reebdi. Wanta guutamuu malaa ijoollee fi wanta guutamuu qabu fedha keenya tokko nu dhowwitu garuu immoo gaafa waa balleessinu nu adabdi akka nuun siraataan guddannu goote jechuun baay'ee maseera intiniidhaan guddanne maatii keenya gaarii madha jedhee yaada. Tolemee gara gaaffii tokkotti hin caa gaaffii kana asirraan isinii dubbisa. Kooliitii fi kooliin haadha manaa moo jaalallee moo singiliidha isa jedhu namatu na gaafate mee na deebisa. Singilii fi faata gaafatte. Namatu gaafadhu naan jedhee gaaffii kana barreeffadheen dhufe. Dirqamaa deebisu. Yoo na deebistan natti tola. Gaaffii kana turre nuuf darbite nutti tola. Hin heerumne jechuudha. Heerumuu hin heerumne. Maali anillee qoosaafanii naannesse gara sanatti qophichi qarree waan jedhuufi kooliitii fi kooliin hin heerumne addunyaa gaa'ilaa keessa hin galle. Yeroo baay'ee dargaggummaadhaan hojii akkasii hojjechuun konfiidensii ofitti amanamummaa akkamii qabame? Baay'ee konfiidensii guddaa qaba. Jechuun keessatti ijoolleen durbaa keenya gaafa gara gaa'ilaatti seenanii barnoota faarratu jiranii yookiin hojii uumaa of harkaan qabaatiin heerumanii harka abbaa manaa eeggatu. Sun immoo sammuu isaaniifis dhiibbaa uumaa callistee teessee harka namaa eeggachuunis mooraalii siif laatu. Gaafa dargaggummaatti hojii kee hojjetattee bakka waan tokko of harkaa qaba jettee konfiidensii guutuudhaan gaa'ilatti yoo seente illee sammuun kees nagaa qaba abbaa manaa kee birattis ulfina guddaa qabda jechuun sunis ulfina dhowwata utuu hin taane caalaa dhumatti isa kana konfiidensiidhaan gaa'ila kee yoo kara tokko gadi bu'uun jiraate illee kara tokko jabeessuudhaaf ati jirtaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan hundumaatti abbaa manaa ofii eeguun gaarii miti. Hiree waaqaa ta'anii gaafa heerumanii caalatti of danda'anii yoo gara gaa'ilaatti galanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Ati waan itti dabaltu yoo qabatte kanarratti. Waan itti dabalu hin qabu konfiidensii guutuu sii kenna. Dhugaa dubbachuuf ofii kee irra dabarteeyyuu mana kee abbaa manaa kee wajjin gargaarteeyyuu hin dhaabda gaafa umurii kanatti tuun heerumin hojii of harkaa qabaattu wal gargaarteellee guddachuu dandeessa. Garuu gaafa karaa nama tokko bichaa ta'ullee dhiibbaa uumaa kanaafiyyuu gaariidha. Irra deddeebi'een isin gaafa dhagaa qophiin keenya qophii dargaggoota qofaa laallatu waan ta'eef dargaggoonni akkaataa itti of danda'anii fakkeenya namaaf ta'uu danda'an fakkeenya biyyaaf ta'uu danda'an jettanii akkaataan isin itti yaaddanne maal fa'aadha? Duraan dursaa namni ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Wanta hojjetu tokkotti wanta namni milkeessa jedhee karoorfate tokkotti ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Sodaadhaan waan tokkotti seenta taanaan itti milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Garuu wanti sun na baasuu baates konfiidensiidhaan itti deemeen wanta kana milkeessuun qaba jedhee namni karoorfate dhibba milkaa'uu danda'a. Kanaafiyyuu namni karaa itti milkaa'uu danda'u sammuu isaa amansiisee mul'ata qabaachuudhaan taanu
namni mul'ata qabaatee ofitti amanamummaa qabaatee jennaan karaa kamiiniyyuu milkaa'uu danda'a. Mul'ata isaa sana gara horiitti qarshiitti geeddaruu ni danda'a. Dirqama namni qarshii lafaa qabaatee wanta guddaa tokkotti seenuu qaba jedhee yaaduun qabu. Waanuma xinnoo irraa keedha namni kan guddatu. Nutis wanta guddaa qabaannee jalqabne otoo hin taane wantuma xinnoodhaan jalqabne irra garuu waaqayyo nu gargaaree sadarkaa kanarra geenyee jirra. Akkasii baay'ee namatti tola. Yeroo baay'ee egaa dargaggoonni keenya hojii tuffatu qarshii nuuf harkaa qaban illee hojii kootiif naaf hin ta'u jedhanii yeroo itti abdii kutanii addunyaa biraa keessa addunyaa suusii wantoota garaagaraa keessa sa'aatiitti isaan seenan hin jira. Mi'aati immoo akka dargaggoo tokkootti ergaa akkamii dabarsita? Wanta ani dubbachuu barbaadu amma fakkeenyaaf nun gaafa hojii kana jalqabne homaa of harkaan qabnu turre. Garuu yaada isaa qabna turre namni kamiyyuu gaafa hojii tokkotti seenuuf jedhu yoon kana hojjedhe ittiin jijjiirama jedhee of amansiisuu qabu. Hojii tuffachuu otoo hin taane hojii xinnoo yoon jalqabe kanaan guddadhee bakka guddaa ga'uu nan danda'a jedhee yoo sammuu isaa amansiise hojiin kamiyyuu wanti hin hojjetamneef hin jiru. Namni kamiyyuu ofitti amaneennaan iddoo guddaa ga'uu danda'a. Sodaan qabu taanaan boor guddadhee biyya koomaatti koo jijjiiruu hin danda'a yoo jedhee amanee hojii xinnoo jalqabe amma namoonni tokko yoo laalle leestiroo irraa ka'anii kana makiinaa mana namni bituu gaan jiru. Akkuma kana namni yoo hojii xinnoo irraa jalqabee guddachuu danda'a. Jalqaba sammuu isaa amansiisuudha. Inni guddaan itti amanuudha. Isa booddee waaqayyo sin gargaara. Namni mul'ata qabaatu malee waaqayyo isatti yaaddee fiixaan siif baasa. Akkasitti yaadna. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti toltu. Mee hojiin kun akka yaadutti waqtii qaba natti fakkaata. Yeroo baay'ee hojjettu waqtii waan qabu natti fakkaata. Immoo sa'aatii irreechaa fa'aa waan akkasiidha. Yeroo kanatti manni kiraa hin rakkisu. Waqtii qaba garuu nu biraati. Amma yeroo irreechaa baay'ee beekamaadha. Uffati aadaa Oromoo eessattiyyuu yeroo itti baay'ee kireeffamu gurguramuudha. Guyyaa akkasumallee cidii jira. Guyyaa cidaatti namni keessumaa tsoomii amma tsoomiin qabamuttidha yeroo baay'ee kan xinnoo haalli gadi bu'u. Sana booda garuu cidiin baay'ata tsoomiin hiikamee qophii garaagaraatu baay'ata. Dur caalaa amma uffati aadaa Oromoo sagantaa xinnoo haa ta'u malee namni uffata aadaa Oromoodhaan bareedee deemuu waan barbaaduu fi waqtii dur caalaa amma yeroo hundumaayyuu namni fudhachuu fi carraa guddaa argatee jira. Alaarraa illee waan ajajatanii fi biyyoota alaarraa waan himatanii fi isaan isaanii fi sababii hojjannuu fi amma kanatti waqtii qabaatee wanta nu rakkiseen qabu amma ammaatti. Baramaadha. Amma keessammaa sabni biraayyuu uffata keenyaanidha kan inni bareedaa jiru. Jijjiirama guddaadha. Walittan isin deebisaa. Mee lakkoolee taatanii dhalachuu keessaniin wal qabatee mudannoo yoo qabaattan mee mudannoo kunaaf qooda. Mudannoo baay'ee jira. Koolii. Waliin laalinaati. Atis mudannoo tokko naaf hin taatillee mudannoo tokko. Mudannoon keenya baay'eedha. Isarraa akkan sii jalqabu hin beeku. Kan hojiin wal qabate immoo yeroo guyyaa biraa hin ta'a rakkoon hin jiru garuu ammaaf daawwattoota keenya barsiisaa akkasumallee kofachiisa jettanii waan yaaddan tokko naaf hira. Yeroo tokko mana keenya keessummaatu dhufee isheen gola keessaa hojii hojjechaa turte. Deemee dubbisee biyya fagoorraa firadhaa waliin argin turre baay'ee moo'ii seena dubbisee yeroo obboleettiin kennaan jirti hojii hojjechaa jirti dhaqeen erga jedheen ol galee koolii si dubbisuu barbaada roonnaan ani hojiin hojjechaa hojii kana dhiisee deemuuraa tumti lammata deebii dubbisinaan jette indaganaa dhaqeenaan akkuma sila caalaa seena dubbisee achi dubbiseera addeenan taa'ee isheen gaafa dhuftu akkuma nama sila dubbisee dadhee bira teessee haasawa biraa jalqabdee. Ati hin kolfine immoo sa'aatii sana akka milkaan keenya adda baafachuu danda'u. Hin kolfine yeroo sana halkan ishees akkasuma ture amma keessatti deemee. Lakki yeroo dhuma keessa akkas ta'a dhufee kan ishee immoo baadiyyaa malee. Namni baay'ee tikuratiitti kenneen ilaalu ilkaan keenya.
Keessattuu namni guyyaa jalqabaa nu arge hubatee ilkaan keenya namni ilaalu hin jiru. Wal biratti yoo nu argan qofadha kan isaan ilkaan keenya ilaalan. Baay'ee namatti tola. Sittan immoo darbaa. Tolee barumsuma kana yeroo barannu piyaasaadhaa barannee baasiidhaan deemna yeroo sanannaa uffata gugurraacha uffannee rifeensa keenya firiizii ta'ee ture. Iddoon baay'ee cinqee waan ta'eef ishee aan fi lafiitiin ture. Isheen dudduuba turte mucaan tokko gidduu ta'a. Ishee dudduubatti galagalee argee anaanii fuulduratti argee inni sagalee masaa guddisee hafuura wayiitu na jeeqaa jira moo jedhee maal taate jennaan kunoo ishee kana achitti argaa jira moo ija koodha jedhee lakkuudha jedhanii namoonni nu beekan nu waliin turanii hubachiisanii kana ture. Baay'ee namatti tola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa qophiin keenya qaroo qarree akkuma itti fufetti jira. Egaa shamarreewwan qaqqaxaleen kun ogummaa adda addaadha kan isaan qabanii diizaayinii mataa isaaniitiin hojii harkaallee hojjechuudha kan isaan danda'an diizaayin gochuulleedha kan isaan danda'anii amma immoo itti fufnee mee hojiiwwan isaanii kan waliin ilaallu ta'a ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Uffata sheeppiidhaan hojjetamudha. Footoo maskiidhaaf illee kan ittiin ka'amu qophii garaagaraa qophii gurguddaa irratti illee uffatamuu danda'anidha. Awwaardii garaagaraa irratti illee ilaalcha namootaaf illee uffata adda godhudha. Diizaayinii ofii keenyaa yaadne rakkisee hin beeku. Jechuun akkaataatti diizaayinii kaasnee sanaanidha kan namoota sanaafis safarru. Namni si diizaayinii mal kaasee yaade sana akkaataa yaadetti gaafan safarii fi hojjedhu inuma ta'aa fi ammaatti nama rakkisee hin qabu. Fageenya irra taa'anii namoota safara isaanii ergataniif garuu xinnoo ani akkan itti yaadee safaruu fi akka isaan itti yaadanii safaranii ergan tokko ta'uu baate gaafa inni garaagarte safari ta'uu didu jira. Sana garuu boodarra safara koon yookiin suura isaaniillee ilaalanii hojjennaaf jechuudha. Nuti xinnummaadhumatti mana barnootaatti gaafa barannu barreeffama barsiisaan nu barreesse dafnee xumurree fakkii kaasuudha kan nuti deemnu wal dorgomna ishee waliin hiriyyaan keenya tokkollee turteetti fakkii kaasna uffata sana hojjedhee turre bareeda suuraa san kaaseetu wayya jennee wal dorgomna turre kan koo caala jennee sun kennaadhuma jedhee yaada xinnummaa kaasnee fakkii kaasuu jaallannaa. Sanarraan muuxannoo dhufeedhas gaafa barnootaan deeggaramu immoo baay'ee nu gargaaree jira. Uffata dhiirotaallee jira. Kanaan dura kan kaasne diizaayiniin kan dhiiraallee jiran bira. Kan dhiirotaas hin hojjenna. Kan nama kamiyyuu ni hojjenna jechuudha. Teessoon keenya Buraayyuu Maaramii karaa hojjetamee gara Shawaa Meedaa geessu waajjira poolisii aanaa sadaffaa gararraatti argamna. Kottaa goraa ajajadhaa jechuun ni barbaanna uummata keenyaan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii gajjallaatti argitaniin illee nu quunnamuu dandeessu nu argachuu dandeessu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya qaroo qarree jennee qabannee isiniif dhiyaannee kana gaammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata ture. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa torbee deebinee qophii kan birootiin aga wal arginutti nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa.